Hai kabajamtoota dhaggeeffattoota nuti jaalala jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessan nagaaniif araarri waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha har'a kan waliin ilaallu qursii hojjechuudha akkamittiin hojjetama kan jedhudha. Jibaabiidha jechuudha kan hojjetamu jibaab kan jedhamu immoo beektu jedhee yaada. Amma biyya arabaa keessa kan hojjetan beektu jedhee yaada. Wantoota qopheeffadhee kun samanneedhama dhadhaa isaaniiti jechuudha. Kun immoo sukkaara, kun akka agartan kun immoo bukeeffadheedha. Kana keessa kan galu irshoodha. Irshoo maankaa xinnoo tokko nutti naqanii amma daakuuti jechuudha. Amma daakuu baay'inaaf xiqqeenya isaa ilaalama jechuudha. Sukkaara siinii bunaa tokko nutti naqee jechuudha. Siinii xinnoo isa booda zaafaraan kan jedhamu immoo jira. Zaafaraan itti naqama xinnoo ishee እና akka kanatti bukaa'aa jechuudha. Kun bukeessee bukaa'ee hojjechuudhaaf isiniidha. Na takataatala na hordofaa. Kanaat akkasitti hojjetama jechuudha. Kunaanti akkasittiin yerootti irra keessaa kun akka biddeeniitti qoorutu itti galagalfamaa jechuudha. Akkasittiin kana
Qabanii kun foonitti naqanudha. Akkasitti isa booda sukkaara irra keessatti naqama jechuudha. Akkuma agartan akkasitti walitti qabama.